inni jiru kana isaan bu'isuusuuta daraartuu maallaqaa fi daraartuus walumaanuu hin arkunni kana ni jiraanuu hin baasa. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagame? Fayyada. Fayyada. Kanje? Ya berarti kayaknya tadi dalam video berbangun koko nanti di bawah berada di bela di window. Kanje ti? Ayah. Gurbaan maan ta'u nagee qabaati deebi waan inni kalee gartee telefoon si bilbileen arkee ture. Ya berbeda itu. Lalu aku masih di dalam tuh di naik aja berbangun fayyada apa Akkas akkan jeeti ani waa hundaa ammaan isa dhiisiti asan bira dabree mucaa isaa wajji baara akkas godhu jiru irra geetiin jira maal eenyu akka isaan taane waa hunda baafadhee qoradhee fite aniiti. Asii amma isa bakka inni deemu guyyaa sanirraa kaasee eega baar dhabnirraa kaasee takkaan gallee bakka jijjiirataa jira bakka irratti himan boruu hin jiru. Inni bakka tanaa sanii qabu ilaa hanga ammaatti hin jira deemaatiin jira amma garuu xiqqoo baar. Inni nama hedduu dalagummaan isaa ta'u waan kana ture ammaan tanarra dhaqqabamtee akkaan jeeti maallaqa dhiisiiti daraartuu fi horaa maallaqa illee naa bakka tana jiru hin ergin. Maallaqa tokko hin ergin maallaqa ammayni si ergisee kana anaatu ganaa isaa'u maallaqa buusisu ta'a maallaqa biraa. Waan siin jiru. Waan kun sammuu keessaan isaanuma jira garuutu waan siin jiru bichaati akka ijoollee teeti wajjin qabadhu taa'ee hin yaaddewini ani bakka baar jiru niin baasa. Gurbaan kun qaanii hin beeku nama Oromoo hedduu akkanatti didimsaa ture amma irra dhaqqabamtee jirti an garuu wangaa waan sirra ga'u ol ba'ee hin dubbadhu jeetiin ture amma inni ani ammaan tana caljiitii waa godhuu ka'e amma sababa gartee inni maallaqa si gaafatisaniif jechaan akka maallaqa hin argine jechuudhaaf ol ba'e ammoo waa hundi irra geetiin jira baar nagaan achirraa baasa maallaqa inni jiru kana isaan bu'isuusu ta'a daraartuu maallaqaa fi daraartuus walumaanuu hin arkunni kana. Ni jiraanuu hin baasa baara kanaatu xiqqoo fagoo ture ammaan dhiyaadhee jira. Anaa as jiru abbaa takka filaffeen ati ijoollee ta'e keessa nagaan taa'ee yaaddewin anaa jira lubbuutu jahanneetiin isa baasan. Ammaan homaa nuti ni jirra waan hunda jala keenya jira maaliif waan hunda ol baasanii asirratti dubbachuun hin barbaachisu hogguu galma keenya hoggaa galma keenya haa argu yoommoo ol baafne waa hedduun nama harkaa bada. Gurbaan hin agarre silaa nama waa beeku ta'e waan nama godhee gobbeeni mookaan godhe gartee namaan jaa. Aamin waa takka yaadin ani matu murre waa hundaa'u maaliif ni beektaa hogguu galma keenya dubbatanii ani yoo isaan doolaara 300 siin jeessan yoo hassan hin buusin na harkuuf ta'isati. Inshaallah yoo rabbi Inshallah untuk kopi wahun tu murah jira malif ol bani nason hujin agar sif ne sasan Ayah tani sedang berbicara lagi anjule teh kita itu wata kanu asjiro wata kegurun dendo nimbas Ayah min lagi antur ayah
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kabun yakam jirtani bakuma jirtanittu salamtan killen sarra nisnage sulman romo kana dunya rajita mara unti gaisanu ega hordoftota daawwattoota keenya ega arantana waliin dhufeef gurbaan sadiif deebisatti qoota kana jeetiin ol bee gurbaan sun akka waan jala hafne akka waan isa dhiifne itti fakkaatee akka waan dubbiin kun itti tolee isa fakkaateeti gurbaa hasta qudwaan jaamusan jechuudha itti fakkaatee inni jechuudha akka waan dubbii kana lafa dhiifne isa fakkaatee akka waan isa quban qabne tokko fakkaateeti ol bee ilmaatu gaa haadha manaa warra baharitti bilbilee jechuudha niitii baharitti bilbilee maallaqa na ergii yookaan immoo daraartuu na ergii waan jiru itti himee jira asirratti waan nama ajaa'ibsiisu deebi'ee ammaas akkaan godhe gartee jee gabbee dubbate gaa ilmi dhiiraa tokko gabbee ilma dhiiraati wajjin ogaa ilma dhiiraati wajjin ololee waa takka ilmi namaa wooma lama jechuun akkasiin dhiira godhe jettee itti gabbaatee waan dubbattu qaanii takka malee xiqqishoo silaa qaanfachuu irra ture ilma dhiiraa waan godhan gabbaanii akkanaan godhee hin jaan maaliif yoo jettee dhiirarraa hin bareedu waa himuun akkasiin godhee akkanaan godhee ni beektan gaa ma wanni kun hin jiru akkana jaanii hedduu qaaniidhaan fokkotaasi ati fi murra namni yoo siimee rooyaadha maaliif oromoon ogguu makmaaku abbaan ifaarsu ree mucha lamaa hin ga'u jetti haa ta'u garuu ani inni wanni itti fakkaate Hassan waan si fakkaate ati imma akka waan si jala hin jirrees quban qabne seete si dhiisiiti mucaa si wajjin bahara keessatti aljaziiraa geessanii kas godhaa jirtanu an na harka jira wanni hundi keessan na harka jira eenyu akka ta'e adda isin baasee jira garuu yeroo waa xiqqoo boote osoo olleen buliin arguuf teessaatu waan amma darbachaa jirtu kana tokko hin irraanfatin bahar ati fatiyaarra bilbiltee maallaqa naa ergetteen himi maalinni si ergamu wallaahi anaa adan keessa jiru riyaalli akkasiin ergamu sumunii takka gartee osoo sumuniin takka siin ergamneen an Nuruddin atummaan kaatee gartu kun bakka bahar jiru simsiisu ta'a sumaa afaan keetiin himuu ta'a bahar bakka inni jiru kan maalinni takka siin ergamne ati maallaqa na ergaa jirta yoo ati maallaqa biraan buusin anaa fi sii tokko arguuf jiraatta ati magaalaa tana keessatti ati dhalattee an dhaladhee ati warraa dantaate ani tahee arguuf jiraatta haatee bareeddii jennaan karaa kana dhufaa jirtii jeen hin jarjariin obsiyaa xarraq akkama kana jettu kana ganaan xaatsi godhuuta xarraq jettee kanatti inumaatu xarraq jettee akkanaan isin godha gaafa birraa fi carraa eegaltu waan nuun seentani beekta si galtee takka dhuufuun dhiirummaadha jettee oromoon lama dhuufuun garuu harrummaadha boo ni yaada namu ganaan obboleeyyanii siifi baaru wal tumsiisaa akkuma atis waa qopheeffatte namu waa qopheeffatee jira dubbiin bahar yoo akkana si hafte nuutu akka kee jira dubbiin bahar yoo akkana si hafte ati numaatu waan bira kottee boo lafa siif bite seete urbaa siif bite seete yoo hangammaan tana nu yisiifte nama yisiifte nama rakkite kana yoo rakkamuu hin teenye yoo ati rakkamuu hin teenye wallaahi hin sin jee anaa lafa tanarra jiru naa bakka tana jiru sumaan agarsiisuu ta'a osoo anummaan osoo namaa osoo waa takka sitti hin gaafadhu ana qoftiin anuma kanaatummaa simsiisuu ta'a bakka bahar jiru si galtee eeyli waan xiqqoo hanga qabdu kanaan akkanatti haata irra hin jiin
sodaaf sidiif nasitti hin fakkaatin ammas nin obseetteemi hayyee obsaftettee akkas gooteemi harkooftees hayyee waa nuti obsineefi waati obsite walitti dhufaa jirra garuu osoo quban qabaatin akkanatti hin fifiigin suuta jiyaa waan si waraanuu ta'u naa garta hangam takka inamaatu osumaan anas jiru fatiyaa rabbi birtee maallaqa buusettaan daraartuullee hin gartu maallaqa illee hin gartu bahar tanumaa achi baasu teessa duraan miilaan deemu turteemi daraartuu barbaadu turteemi ganaan jilbaan lafarra si oofuta dhiirummaan maati anaa dhiiratee kan dargeettu akkatti bahar achii fuutee achi geesses ni beekti bahar mataan isaa namaatti qabdee akkas gootu miti akkuma atuu himte gartee bishaanin waa naqee fi bishaan keessa waa kaafee fi fuudhee jetteetti atuu waan inni ta'ee beektaay bishaan keessa waa gooteef silaa dhiira taate hoggaasu akkuma dhiiraan nama deemtee waan nama gootu si galeemma silaa dhiira silaatu akkuma dhiiraan nama deemtee waan gootu kana waan ta'eef jecha sirratti dhibkuma qabaadhu harkuuf teessa siifiin himammallee anuma kanaa siimsiisuu ta'a bakka bahar jiru anumaa siimsiisuu ta'allee maallaqallee siin ergamu daraartuullee hin gartu abadan hin gartu